jalqabaa xiyyeeffannoo uummataa kan argate bara 2018 miidiyaa hawaasummaa irratti suur-sagalee yookiin viidiyoo gadhiiseen ture. Viidiyoo kanaanis namicha ajaa'ibaa kun doolaara miiliyoona 1 siree isaa irratti facaasee irra ciisee doolaara miiliyoona 1 kana tola ooltummaa fi kennuuf kan qopheesse ta'uusaa kan agarsiisu ture. Qabeenya isaa viidiyoodhaan agarsiisuun gocha baratamaa ta'eera. Haala jireenyaa qananii ta'ee fi meeshaawwan itti tajaajilamu keessaa xiyyaara dhuunfaa fi hoteela qananii kan qabu yoo ta'u, bakka deemee hundatti nagahee yookiin tikeetii xiyyaaraa sadarkaa tokkoffaa kan bitatuu fi faayawwanii fi konkolaattota baay'ee mi'aawaa ta'an abbaa qabeenyaa qabudha. Fakkeenyaaf kophee warqii doolaara 10,000 bitame saatii harkaa Roolexii almaaziidhaan faayee fi doolaara 100,000 kan baasu konkolaataa Mercedes Benz doolaara 200,000 baasuu fi meeshaalee qananii kanneen biroos qabam. Dhimmi nama dhibuu fi dinqisiisu immoo namichi kun biyya hiyyummaa fi waraanaa waliinitiin unkuramaa kan jirtu lammii Sudaan Kibbaa yoo ta'u, madda qabeenya isaa mootummaan qorachuuf wayita yaalu biyyaa bahuun miliqeera. Kanaafuu dhimma kanaaf maaliif akka raawwate wayita gaafatamuu deebiin deebisees kan nama kolfisiisu ture. Namichi kun gaaffii gaafatameef deebiin deebisee akkas kan jedhu ture. Hiyyummaa keessaa wayita dhanii jiru mootummaan maaliif madda hiyyummaa koo hin gaafanne hin qoranne kan jedhu ture. Akkam jirtu nagaa fi jaalala kan isiniif hawwinu hordoftoota chaanaalii keenya. Har'aaf biyyi kun umurii dheeraa qabaachuu dhabdus guyyaa bilisummaa isheerraa kaasee waraanni wal jeequmsii fi namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'uun uggura keessa kan jirtu, lammiilee ishee keessaa harki olaanaan gadadoo guddaa beelaa fi dheebuu cimaa danda'anii jiraachuuf kan dirqaman biyya ollaa keenya Sudaan Kibbaa amalawwan hin baratamne kan agarsiisuu fi dhimma qabeenya isaa ilaalchisuun wantoota waliin wal dhahan kan irratti ka'u dhimma abbaa qabeenyaa biilioneeraa isin biraan geenya nu waliin tura. Biyyattii kana keessatti rakkoon bulchiinsaa fi malaammaltummaa babal'atee jiru gufuu guddaa ta'us damee ispoortiinis ta'ee aartiidhaan biyyoota umurii dheeraa qaban gita ta'aniin dandeettii olaanaa akka qabdu mirkaneeffatteetti. Rakkoo guddaa ta'e kan jiru rakkoo bulchiinsa gaarii fi malaammaltummaan hudhaa osoo itti ta'uu baatee qabeenyawwan uumamaa albuudaa fi humna namaa ishee fayyadamuun badhaadhuu kan dandeessu turte. Haa ta'u malee wanti kun hunduu hafee guutuu biyyattiitti namoonni hidhatanii gurmaa'an saamicha raawwataniin kophaasaa bobuu mataa lammiilee biyyattii erga ta'ee bubbuleera. Rakkooleen gurguddoon akkasitti biyya itti babal'ate kanatti godaantota malee abbaa qabeenyaa biilioneeraa horatee ni argama jedhee yaaduun baay'ee rakkisaa ta'us yeroo tokko tokko rakkoon godaduun carraa gaarii ni fidaa akkuma jedhamu biyya kana keessaa kan argamee fi qabeenya isaa kanas kanumaan hojjetee kan horatee barruu Forbes irrattis abbaa qabeenyaa doolaara biiliyoona 2 ta'uusaa kan ifoomsamee fi lammii qabdudha. Guddachaa kan jirtu Sudaan Kibbaa akkuma biyyoota Afrikaa hedduutti qabeenya uumamaatiin kan badhaate garuu immoo akkuma ardiitti qabeenya isheetiin fayyadamuu fi guddachuu hin dandeenye. Uummanni ishee hiyyummaa cimaa keessaa bahuu hin dandeenye. Keessumaa qabeenya boba'aa fi albuudaa hedduutiin sadarkaa dursaa irratti kan jirtu taatus wanti nama gaddisiisu garuu qabeenya uumama ishee kanaan uummata osoo hin taane lammiileen biyyattii tokko tokko lammiilee biyya alaa biroo waliin ta'uun saamaa kan ittiin qabeenya horatani. Mootummaan biyyattii fi miidiyaaleen akka himanitti taanaan karaa kanaan abbootii qabeenyaa biilioneeraa badhaadhan keessaa Lo'aal Maalooneen isa tokkodha. Abbaa qabeenyaa biilioneeraa umrii 30 kun maqaan guutuusaa Laawurens Lo'aal Maaloonee Yooree yoo ta'u, abbaa qabeenyaa qananii guddaa qaamolee hedduu waliin walitti dhufeenya cimaa kan qabuu fi nama gurra kennee fi isa dhaga'u hanga argatetti baay'ina qabeenyaa fi meeshaalee gatii guddaa qaban dubbachuu hin dadhabu. Namichi amala of tuuluu qabu kun mootummaan Sudaan Kibbaa dhimma madda qabeenyaa isaa ifa akka taasisuuf wayita gaafatutti wayita hiyyummaa keessa jirutti hangaa fi madda qabeenya kootii mootummaan ana hin gaafanneef sababii madda qabeenya kootii itti beeksisuu hin qabu kan jedhuun deebii hin eegamne deebisee Sudaan Kibbaa gadi lakkisee biyya akka ba'e ni himama. Lo'aal Maalooneen xiyyeeffannoo uummataa keessaa kan seene
bara 2018 viidiyoo miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiiseen ture. Namichi ajaa'ibaa kun doolaara Ameerikaa miiliyoona 1 sirree isaa irratti facaasee irra ciisee doolaara miiliyoona 1 sana dhaabbata tola ooltummaaf kennuufi kan qopheesse ta'uu ni mul'isaa ture. Viidiyoon kun erga gadhiifameen booda namoota hedduu biratti dhimma ajandaa fi dubbii cimaa yoo ta'u, gartokkoon maallaqa hatameedha yoo jedhu, kaan immoo doolaara sobaa waraabeetii jedhanii ture. Namichi kun hanga maallaqaa fi qabeenya gatii gurguddaa qaban qabachuun isaa waliin wal qabatee Keeniyaa fi Ugaandaatti rakkoon isa mudatee ture. Dhimma maallaqaa fi meeshaalee isaa wayitaa gaafatamus maddi qabeenya kiyyaa Iyyasuus Kiristoosidha deebii jedhu kennuun deebisaa ture. Namichi kun dhimmicha waliin wal qabatee gaazexeessaa tokkoo fi wayitaa ibsetti qabeenya kiyya kan hin ifoomsu abbootii qabeenya biroo caalee waan hin argameefidha ture jedha. Fakkeenyaaf ilaali, kophee warqinan qaba. Kopheen sun doolaara 10,000 kan bitamedha. Siif galee sa'aatiin harkaa ani keewwadhes Roolexidha. Faayawwan daayimandii kunneenis doolaara 100,000 bitamanidha. Lammiin Afrikaa fayyaa namummaa qabu qabeenya wayitaa horatu atattamaan gara yakkaatti fiiga. Anaan dhugaasaa dubbadhu yoo naan jette irra deebiin kan isitti himu maddi qabeenya kiyyaa Iyyasuusidha. Hojiin qabeenya kana ittiin horadhe immoo daldala warqiiti. Daldalaa warqii milkaa'aadha. Ani Sudaanis ta'ee biyyoota Afrikaan bahaa keessatti albuuda warqiitiin investimentiin qaba jechuun dubbateera. Lo'aal Maaloneen bara 2019tti daldala warqii seeraan alaa walii wal qabatee qaamolee nageenyaatiin to'annaa jala oolee mana murtiitti kan dhiyaate yoo ta'u, manni murtiis hidhaa waggaa 10 akka itti murteessee tures dhaga'ameera. Haa ta'u malee osoo hin turin mootummaan giddu galee wabiin akka hiikamu taasifameera. Lo'aal Maaloneen akka fedhetti dhorkaa tokko malee biyyoota hedduu keessa sosocho'uu kan danda'u ta'us bakka jireenya isaa Keeniyaa taasifachuun kan filate yoo ta'u, dhimma qabeenya bitatus ta'ee itti fayyadamaa jiru wayitaa dubbatu yeroo hunda meeshaalee qananii ta'aniin caalaa qulqullina tajaajilaa isaanii akka dursu ni hima. Fakkeenyaaf waggaa tokkoon duratti helikooптera kan bitee fi qabeenya ammayyaa ta'e yeroo hojjechiisutti wayita dubbatu helikooптera kana hojjechaa kan jiran bu'uura madaaliiwwan ani kenneefidha. Sababiin isaa haalli qilleensaa Sudaan kibbaa gosa meeshaa itti imaltu gaarii akka qabaattu si dirqisiisa. Helikooптeriin pirezidaantii yookiin choopparii kun motora 2 qaba. Keessootti meeshaalee haala qilleensaa ho'aatiif mijataa ta'an hunda qaba. Jireenya qananii kootii osoo hin jeeqamin yeroo barbaaddetti Jubaarraa gara Koo'ilaatti yookiin Jubaarraa gara Yaambootti balali'uu nan danda'a. Dhugumatti hanga har'aatti kan inni itti fayyadamaa ture gaarii ture. Haa ta'u malee akka isa kanaa hin ta'u. Kanaafidha helikooптera oomishame bituu dhiisee bu'uuraawwan filannoo kootiin kan hin hojjechise. Akkanaaf hojjetamuu fi ergaan ajajeen boodas irra deddeebiin dhufee wanti hedduun akkaataa ajajameen hojjetamaa jiraachuusaa qaamaan argamee ija kootiin ilaalee mirkaneessa. Hojjetamee erga xumurameen boodas maqaan koo barreeffama jajjabaatiin irratti barreeffama. Innis abbaa qabeenyaa dargaggoo jedhamee jechuun himeera. Biilineerri lammii Sudaan kibbaa kun akkaataa jireenya qananii olaanaa kan jiraatuu fi qabeenya kanas sassatiin tokko malee ifatti agarsiisuu kan jaallatu waan ta'eef biiliyoonota biroorraa haala adda ta'een miidiyaa irratti ofumaa ibsa kennaa suuraawwan qabeenya isaa ittiin daawwachiisu ilaaluun dhimma baratamedha. Haala jireenya isaa qananii fi meeshaalee itti fayyadaman keessaa xiyyaara dhuunfaa hoteela qananii ta'an kan qabu yoo ta'u, bakka deeme hundatti tikeetii sadarkaa tokkoffaa kan bitatuu fi abbaa qabeenyaa meeshaalee faayaa fi konkolaattota gatii guddaa baasan kan qabudha. Fakkeenyaaf kophee warqii doolaara 10,000 bitame, sa'aatii harkaa almaaziin kan faayee fi doolaara 100,000 bitames, konkolaataa Mercedes Benz doolaara 200,000 fi meeshaalee faayaa hedduu qaba. Akkaataa gabaasa miidiyaa tokko tokkootiin Lo'aal Maalingoo doolaara biiliyoona 3.4 akka ta'e beekameera. Namichi yaada namaa waliin dha'u kun garuu abbaa qabeenyaa biiliyoonera Afrikaa dinqisiifamuu qabu kun Ugaandaa keessatti waggaa 3 erga hidhameen booda yeroo 2 yookiin tokko chaanaalii yuutuubii isaatiin kallattiin viidiyoo tamsaaseera. Karaa miidiyaa hawaasummaatiin amantaa Illuminaatii hordofaa jedhamee duulaa maqaa balleessuu irratti geggeeffamaa jiru dhimma
Yuugaandaa keessatti himatamee fi adeemsa murtii isaa irratti akkasumas yaada gaa'elaa fi cidhaa irratti qabu kan qoode yoo ta'u nutis afaan isaarraa waan nageenye akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Ji'oota 8 duratti dhimma chaanaalii yuutuubii irratti kallattiin dhiyaatee wayitaa dubbatu fuulawwan feesbuukii sobaa 30 ol ta'an maqaa isaatiin banamanii ragaawwanii fi odeeffannoowwan sobaa adda addaa maqaa isaa xureessan tamsaasaa akka jiran ibse. Oduuwwan sobaa kanneen keessaa Lo'aal miseensa Illuminaatiitii kan jedhu tokkodha. Qabeenya isaa kana karaadhuma kanaan argate kan jedhu akkuma jiruttis inni fuula feesbuukii tokko qofa akka qabuu fi kunis waggoota 5 duratti akka jalaa cufan himeera. Namoonni feesbuukii hoogganan yookiin immoo to'atan dhimma kanaa fi fala akka barbaadanii fi gaafateera. Gocha seeraan alaa kanas ta'ee yakka maqaa xureessuu namootaan raawwatan addaan baafachuu himuun iddoo manni jireenyaa isaa Giinii kan ta'e nama dhuunfaa tokko qaamolee nageenyaatiin kan mirkaneeffate yoo ta'u nama kana irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu fi akka dirqamu dubbateera. Kunis gocha seeraan alaa tokko ittisuu fi jecha akeekkachiisni yookiin doorsisni raawwate garuu miidiyaa hawaasummaa irratti ajandaa dubbii ta'uun nama tokko ajjeesuuf akeekeeraa jechuun yakka dabalataa itti ta'eera. Viidiyoo biroo kallattiin tamsa'aa tureen immoo bara 2019tti Yuugaandaatti yakka ittiin himatamee fi mana hidhaa keessatti muuxannoo qabu akkasumas oolmaa mana murtii fi adeemsa murtii kan xumurame ta'uu kan ibsu ture. Akka ibsa Lo'aalitti Yuugaandaatti kan himatame dogoggoraan nama dhuunfaarraa doolaara miiliyoona 2 fudhatteettaa akkasumas daddabarsa maallaqaa seeraan alaa raawwatteettaa jedhuun kan ture yoo ta'u dhimma himannaa jalqabaa waayita ibsus nama dhuunfaa irraa maallaqaa fudhatteettaa kan jedhu gonkumaa sobadha. Kanarraan maallaqni ani fudhadheera jedhame hanga gatii sa'aatii kootiillee hin baasuu jedhe. Sa'aatiin ani keewwadhe kun doolaara miiliyoona 2.5 kan bitame waan ta'eef ani akkamiin jedheeti maqaa fi beekamtii osoo hin qabu maallaqa gatii sa'aatii kootii gadi seeraan alaa kan hin fudhu jedhee gaafateera. Osuma jennuu jedha Lo'aal. Lo'aalis haasaa isaa wayita itti fufu osuma jennuu namoonni hedduun akka jedhanitti beekamtiin koo kan eegale bara 2018 osoo hin taane bara 2016tti Joorji Koloniin gara Sudaan Kibbaatti dhufee fiilmii hojjete irratti maqaa fi qabeenya koo yeroo ibse yoo ta'u barruu Forbes waliin wal qabatee odeeffannoo baasiin dabalataan Forbes hangi qabeenya isaa doolaara biiliyoona 22 olidha jedhee ibsuuf wayitaa yaaletti inni fedhii akka hin qabaannee fi sababiin isaas kaapitaala doolaara biiliyoona 60 kan qabu JP Morgan waliin hojjechaa waan tureef malee kan koomitii. Kanaafuu maallaqni ati galmeessitu biizinasii dhaabbataa waliin walitti dhufeenya qabuun kan dhufe yoo ta'e amantee siif galmaa. Kun ta'uu baannaan garuu galmeessuu hin dandeenyu naan jedhaniiru. Kan ta'e maallaqni osoo hin galmaa'in hafe dhimmi kan koo taasisuu dhiisuu hin jiru jechuun ibseera. Ittaan sunis dhimmi biraa ittiin himatamee fi mana murtii kan nama dhaabe maallaqa seeraan alaa daddabarsuudha. Akka tasaa qaama ana himatee fi mana murtichaattis seeraan ala itti fakkaachuu danda'a. Rakkoon isaa garuu namni yakka akkanaatiin himatamu nama akkamiiti jedhaniiti adda baafachuu dadhabuu isaaniiti. Ani gara Kaampalaatti imalii koon duratti ture pirezidaantii biyyattii xiyyaara dhuunfaa kootiin akka deemuu fi doolaara hedduu harkatti yookiin kaashiidhaan qabadhee akkan deemu ibsee fi eeyyama waan argadheefi maallaqa kootiif wabiin waan naaf kennameefidha. Doolaara hagasii kaashiidhaan qabadhee kan hin dhufe. Maallaqni koo seera qabeessa waan ta'eefidha. Miidiyaa hawaasummaa irratti bilisummaan kan hin agarsiisu. Mana murtiitiif kana waayitaan ibsuuf pirezidaantii waliin walitti bu'uu waan hin barbaanneef himannaa sobaa birootiin mana hidhaa waggaa 3 turee bahuu danda'eera. Waggootan 3 kunneen garuu anaaf yeroo bilisummaa turte. Iyyesuusiin afaan qofaan kanan beeku ture qabatamaan beekeera. Macaafa qulqulluu kan inni ittiin qo'adhe waan ta'eef nan galateeffadhaa jechuun turtiin mana hidhaasaa gaarii ta'uu ibsuun xumuriira. Lo'aal yeroo turtii mana hidhaasaatiin wantoonni hin dhaga'amin hedduudha. Tokko tokko battalumatti wabiidhaan hiikamee yoo jedhan kaan immoo yoo baay'ate waggaa 1 qofaa hidhamee jedhu. Lo'aal viidiyoo yuutuubiitiin immoo waa'ee jireenya dhuunfaa fi karoora karaa fuulduraasaa ittiin himata. Waa'ee jireenya dhuunfaasaa wayitaa dubbatu yeroo hamaa kan dabarse yoo ta'es deeggarsa namaatiin ala
sadarkaa ammaarra gahuusaa akkasumas hidhaa isaatiin duratti amalli isaa badaa akka ture ibseera. Hordofaa amantaa kiristaanaa cimaa akka ta'ee fi deeggarsi Yesuus yeroo hunda isaa waliin akka tures eeruun yeroo ammaa pirezidaantii ta'uu baatus akka pirezidaantii ta'uu osoo hin dhoksin ifaan dubbateera. Karoora fuuldurasaa wayitaa tarreessus yeroo dhiyootti jaalalli waggaa 4 isaa kan taatee fi waggaa 10 kan ishee caalu mucaa pirezidaantichaa Saaraa Kiir jedhamtu akka fuudhuu fi sirni cidhaa guddichaa Sudaan Kibbaatti kan raawwatamu ta'us Naayiroobii, Kaampaalaa fi Niiwuorkitti jaallattoonni fi miiltoowwan hedduun bakka argamanitti magaalota kunneen keessatti baandiiwwanii fi sirboota naannichaa bituun paartii baay'ee ho'aa ta'een akka fuudhus himeera. Waa'ee jaalallee isaa waayita ibsuttis waggaa 10 isaa gadi taatus aadaa Sudaaniin kun wanta baratamaadha. Mucaa giiftii duree kan taate kun akkuma qotisuu koo Saaraatti haadha kooti. Amma immoo haadha manaa koo ni taati. Kanaafuu dirqama sirna cidha ho'aa fi guddaa ni taasifna jechuun dubbataa ture. Magaalota Naayiroobii, Kaampaalaa fi Niiwuorkittis akka tasaas kutaalee biyyaa Ameerikaa dabalataattis cidha keenyaa fi sirni kabajaa ho'aan ni geggeeffamu. Amma mucaa giiftii duree taate kun Saaraan eeyyama Waaqayyoo yoo ta'e guyyaa tokko ishumti ofuma isheetiin giiftii duree ni taate jedheen yaada. Sana qabatumaa mirkaneessuuf yeroon isaa amma miti. Akka tasaa pirezidaantii ta'uu fi yaadaan qabu gonkumaa dhiisuu nan danda'a. Hangasitti yaadni ani qabu kanuma fakkaata nuun jedha. Maatiin Luwaal Maalong eenyudha kan jedhuu fi yaada namoota hedduu kan waliin dhahudha. Yakkamala maltummaatiin himatamee kan ture Maalong abbaa isaatii jedhamee odeeffannoo sobaa irratti dubbatamaas ture. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya seenessarraa keenyaan abbaa biiliyooneraa fi namaaf rakkisaa kan ture dhimma Luwaal Maalong kan isin biraan geenye kana fakkaata ture. Qophii keenya itti aanuttis chaanaalii keenyaan osoo nuuf dhiyaate yookiin osoo beekne jettanii eeruu kan qabdan yoo ta'e iddoo yaadatti kennatan yookiin immoo koomentii irratti akka nuuf keessan akkasumas hojiiwwan gaarii dabalataa qabannee akka dhiyaannuu fi sabskraayibii fi sheer gochuun chaanaaliin kun namoota biroos akka qaqqabu akka taasiftan kabajaan isin gaafachaa. Haaraa kan taatan immoo yeroo hunda seenessawwan dhiyeessinu akka isin qaqqabuu fi sabskraayibii fi mallattoo bilbiltuu akka tuutan isin yaadachiifna. Turtii gaarii.